Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. ABO'n WBO'n saamichaa fi buqqaatii maqaa misoomaatiin hawaasa abbuu seeraa irra ga'aa jiru balaaleffate. Mootummaan Itoophiyaa ijaarsa buufata xiyyaaraa guddaa Bishooftuu abbuu seeraatti eegalcheessuun ni yaadatama. Pirojektiin kun uummata 15,000 ol qe'ee irraa akka buqqaasu himama. Dhimma kana ilaalchisuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo addatti mormitoonni adeemsa uummata keenya lafa isaa irraa dhabamsiisuuti jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessaa Amajjii 22 bara 2026 baaseen sagantaa saamichaa mootummaan Itoophiyaa qabatee jirudha jedhe. Ajandaa kanas cimsee balaaleffateera. Mootummaan Itoophiyaa qaawwaa dinagdee isa mudatee jiru cufachuuf hawaasa bal'aa gidirsuu hin qabu ka jedhe ibsi ABO'n WBO. Pirojektii mootummaan jalqabuu isaa himu kun uummataaf faayidaa qabaatus hawaasa lafa sanirraa buqqa'aa jiruuf eegichaa fi qabiinsi barbaachisaan taasifamuu qaba jedheera. Pirojektiin amma eegale garuu mootummaan saamichaaf akeekkatee kabaye bu'aa uummataa giddu galeeffate utuu hin taane akkaataa hawaasicha lafa isaa irraa dhabamsiisanitti saganteeffamee hojjetamaa jira jedhe. Pirojektiin buufata xiyyaaraa abbuu seeraa naannoo Bishooftuutti eegalame moodela diigumsaati ka jedhu ibsi ABO'n WBO kun adeemsi itti jiramu itti fufiinsa hawaasa Oromoo Finfinnee magaalaalee keessaa buqqa'aa turanii keessaa isa tokkodha jedhe. ABO'n WBO'n pirojektii buufata xiyyaaraa abbuu seeraa kanaan abbootiin warraa 3,000 ol gandoota 7 keessaa buqqaafamuu himuun isaan kun beenyaa gahaa malee qabeenya isaaniif lafa isaanii dhabanii godaansifamaa jiru jedhe. Uummata buqqa'ee keessaa tilmaamaan maatii 200,000 qofti naannoo 140 akka ta'an mana jireenyaa bakka bu'aa akka kennameef ta'u himuun harki caalaan isaanii garuu guutummaatti gaaddisa dhabanii dirree irratti gatamaniiru jechuun ibsi kun akeeke. Warra mana jireenyaa argatan biratti illee haalli jiru hamaadha ka jedhe WBO'n ragaa hanga amma argateen hawaasni manaaf jireenya isaa dhabee maqaaf manni jireenyaan laatameef tajaajila hawaasummaa ala ta'eera jedha. Hawaasni kun akka deebi'ee gadi of dhaabuuf maallaqni biliyoona 30 ramadamuu ragaa qabaachuu kan eeru ibsi ABO'n WBO kun maallaqni jedhame kun garuu hawaasicha bira utuu hin gahin daandii irraa maqaa jiraachuu hubachiise. Kun ammoo abbootiin lafaa jireenya isaanii irraa godaansifaman kunneen gidiraaf akka saaxilaman ulaa banaa jira jedheera. Qabeenyi biyyattii kaabinoota amanamoo Abiyyi harka galeera akka jedhu ibsi WBO kun dhaangaan akka fedheef waan barbaade akka raawwatu hiree argachuu isaa caqaseera. Haalli kun jireenya hawaasaa qormaata keessa galchuu akka hin oolles yaadachiise. Qonnaan bultoonni abbuu seeraa oomisha qonnaa isaanii akka hin sassaabbanne illee danqamaniiru ka jedhe gabaasni kun haalli qonnaan bultoota buqqa'an mudate daran sodaachisaa ta'uu isaa hubachiise. Warreen manni jireenyaa laatameef jedhame sanada abbaa qabeenyummaa manaa dhoowwachuudhaan qonnaan bultoonni akka doorsifaman taasifamaa jira jedha. Sanada gahaa waan hin qabneef akka isaan gatii gadi bu'aa ta'een gurguraniif kaabinootumti lafa isaanii irraa buqqaasan yaalii taasisaa jiru jechuun ABO'n WBO'n himate. Kunis itti yaadamee qonnaan bultoonni mana bakka bu'iinsaan argatan sanillee gurguranii achi akka badan yaalii taasifamaa jirudha jechuun kulkulfata. Neetwoorkiin qondaalota mootummaa naannichatti hidhamee jiru sadarkaa yaaddessaa ta'eef hawaasa bal'aa kana lafa isaa irraa dhabamsiisuu ta'uu isaas caqaseera. Yaaddoo guddaa qabaachuu kan himu ABO'n WBO'n waggootaan booda gosti Oromoo lafa abbuu seeraa irraa buqqaafamaa jiru dhabamuuf deemaa jedha. Kun ammoo yakka guddaa fi seeraaf seenaan nama gaafachiisu ta'uu isaa yaadachiiseera. Abiyyi Ahimad hawaasni Oromoo gamtoomuun siyaasa isaaf qormaata ta'uu hubachuurraa uummata kana caccabsee jireenya haala taasisuuf itti yaadee saganteessee hojjetaa jira jedha. Pirojektiin abbuu seeraa kun qaama tooftaa Oromiyaa gargar caccabsuu, walitti dhufeenya naannoo ishee laaffisuu fi diddaa siyaasa waloo laaffisuuf ka qophaa'e ta'uu isaa yaadachiiseera. Akeekni kun duraanuu mala adda addaatiin hojiirra oolaa turuu isaa kan himu ABO'n WBO'n yeroo dhiyoos garuu gurmaa'insa bulchiinsa alseerummaa fi idilee ta'e kan Oromiyaa kilaastira dhiyaa kibbaa fi bahaatti qooduun tokkoon isaanii to'annaa federaalaa cimaa jala akka galfaman ka taasifamaa jiru ta'uu isaa akeeke. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Oromiyaa keessatti waraana adeemsisaa akka jiru WBO'n guyyaa guyyaan lola gaggeessaa akka jiru himeera. WBO'n humna waraanaa mootummaa loluudhaan sirnicha guutummaan Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf kan hojjetu ta'uu isaa hima. Kanaafis loltoota haaraa leenjisee bobbaasuu guutummaa Oromiyaa keessattis of babal'isuu irraa akka jiru dubbata. Dhibbana lolaa adeemsisaa tureenis humnoota waraanaa mootummaa haleeluu isaa gabaasni arganne foomseera. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun
loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa beeksise. Gabaasa argameen waboon zoonii Baha Godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuu Araddaa 29 ganda Haroo Ukoo jedhamutti gaafa amajjii 19 bara 2026 tarkaanfii fudhachuun loltoota waraanaa mootummaa 4 battalatti ajjeesuun 3 ammoo madeessuu isaa himeera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee AKM 2 irraa hiikkachuu isaa gabaasni kun akeeke. Kana malees tibbana zoonii dhiyaatti qophii guddaa taasisuun miseensota haaraa leenjisee bobbaasuuf viidiyoon agarsiisaa tureera. Waboon bakka durii hin jiru ka jedhan qondaalonni ABO waboo humna mootummaa kana raasanii buqqaasuuf ga'umsa guddaa irratti akka argaman himu. Qophii eebba waboo zoonii lixaa ilaalchisuun irraatti biyyaalessa Oromiyaa hawaasaan qaqqabsiise irraa akka hubatamutti humni waboo ka duraa caalaa baay'ee jabaatee bobbaafamaa jiraachuu mul'iseera. Kanarraa ka'uun waboon sochii isaa milkiitti fidaa akka jiru hima. Mootummaan ammoo gama isaatiin miseensonni waboo qabsoo karaa nagaa filachuun harka nutti kennataa jiru jechuun irra deddeebiin gabaasu itti fufeera. Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti namichi ijoollee shamarranii gowwomsuun qoricha sammuu namaa adoochuu obaase to'atame. Ijoollee shamarranii bakka bashannanaa fuudhanii deemuun waan isaan dhugan keessatti qoricha sammuu namaa adoochuu dabalanii hojii hin taane akka irratti raawwatan suur-sagalee agarsiisu waraabuun namni miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiise to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee ibseera. Qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee ibsa baaseen miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu fayyadamuun nama gochaa safuu fi duudhaa hawaasaa cabsu dalagaa ture to'achuu isaa hime. Poolisiin ibsa isaa kanaan nama dhuunfaa Nugul Daawit yookaas maqaa TikTok Gabbi Daaw jedhamuun beekamu to'annaa jala oolchuudhaan qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru himeera. Kana dura namoonni gochaa wal fakkaataa irratti bobba'anii argaman yeroo to'annaa jala ooluun seeraan gaafataman. Namni Nugul Daawit jedhamu kun magaalaa Finfinneetti miliqee maatii isaa bira Bishooftuu dhokatee jiraachaa turu poolisiin magaalaa Finfinnee dabaluun ibseera. Haa ta'u malee poolisiin hordoffii taasiseen gaafa amajjii 14 bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti kutaa magaalaa Boolee Aanaa Afuraffaa iddoo addaa Albuuda Warqii jedhamuun beekamutti to'annaa jala oolchuu hime. Shakkamaan kun bifa heeraa fi safuu biyyattii faallessuun ijoollee shamarranii bakka bashannanaa fuudhanii deemuun waan isaan dhugan keessatti qoricha sammuu namaa adoochuu dabalanii hojii hin taane akka irratti raawwatan suur-sagalee agarsiisu waraabuun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qooduu poolisiin mirkaneeffadheera jedhe. Nama kana irratti qorannoo cimaan ni gaggeeffama ka jedhe qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa yookiis garee gocha wal fakkaataa akkasii irratti bobba'an adamsuun seeratti akka dhiyeessus dabaluun yaadachiiseera. Kana malees adabbiin seeraa madaalawaa ta'e akka irratti fudhatamu ibse. Oduu keenya dhumaatiin Itoophiyaa fi Beelaaruus waliigaltee waraanaa waliin mallatteessan. Gaanfa Afrikaatti odeessi waa'ee waraanaa akka malee wayii dubbatamu itti fufeera. Biyyoonni ardii biraa otoo hin hafin naannichatti sochii waraanaaf tuttuqqaa hariiroo waraanaa jabeessuu itti fufan. Akka kanaan Beelaaruus Itoophiyaa waliin waliigaltee hariiroo waraanaa mallatteessuu miidiyaaleen gabaasu. Waliigaltee kanaan booda humni waraanaa Beelaaruus Bishooftuutti agarsiisa qilleensaa akka taasisuuf eegamaa jiraachuu isaa gabaafameera. Itoophiyaa fi Beelaaruus tumsa waraanaa walii cimsuu akkasumas teeknooloojii fi industirii waraanaa guddisuuf dandeettii of danda'ummaa oomisha waraanaa Itoophiyaa cimsuu irratti waliigaltee mallatteessuu ministeerri raayyaa biyyattii ibseera. Waliigalteen kun ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mohammadii fi ministeera ittisaa biyyaa Beelaaruus Dimitir Paantees gidduutti Finfinneetti kan mallatteeffame yoo ta'u, Injiinar Aayishaa Mohammad waliigaltichi tarsiimoo mootummaa Itoophiyaa damee ittisaatiin teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun dandeettii humna waraanaa guddisuuf taasisaa jiru deeggaruun murteessaa ta'uu dubbatan. Injiinar Aayishaa Mohammad itti dabaluun industirii waraanaa biyya keessaa guddisuu fi oomisha waraanaa irratti of danda'uuf Itoophiyaan carraa haaraa uumaas jirti jedhan. Ministeerri ittisaa Beelaaruus Dimitir Paantees gama isaaniin simannaa jila Beelaaruusiif taasifameef galateeffachuun waliigaltichi michummaa yeroo dheeraaf biyyoota lamaan ture gidduu ture sadarkaa olaanaatti qaceessu ta'uu ibsan. Biyyoonni lamaan piroojektota adda addaa irratti waliin hojjechaa akka jiran hubachiisuun waliigaltichi dameewwan haaraa tumsa ittisaa babal'isuuf carraa uumeera jedhan. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen yuutuuba keenyaaf haaraa taatan chaanaal Keelloo Miidiyaa sabiskiraayib taasisuu hin dagatinaa jechaa qophii hafe waliin turtii gaarii.